Yoo yaa akkam jirtan fayyaadha nagaa bagaa jiraattan har'a waa'ee Raayimaan Kursii waa'ee General Psychology and Life Skills qayyoo kan laallutaa Chapter 1 Essence of Psychology qayyoo main or topic kana keessatti jira content isaa qabiyyoon topic kana jechuudha chapter kana meaning of psychology psychology the goals of psychology akkasumas illee kaayyoo isin bu'aan isin psychology qabdu jechuudha wanti ijoo yoo qabu kaayyoon isin psychology da qabdu jechuudha bu'aa isii jechuudha karaa gabaabaa karaa contextual meaning dhaan hoggaayimnu jechuudha gool isii kaayyoo kan amma kaayyoo jechuudha garuu immoo bu'aan isii yaada jiru keessa qabate contextual meaning qaba jechuudha hiika galumsaa qajaan historical roots of psychology bu'uurota history jechuudha waa'ee psychology irratti early and modern darreetii fi ariyaa jechuudha respectively subfields in psychology kan yeroo hedduu fiin kun yeroo hunduu sun taane yeroo hedduu silent dha jechuudha jalqaba irra gisee argamu yeroo hedduu jeemale yeroo hunda hin jenne yeroo hedduu hin jeemale yeroo hunda hin jenne kana kana hubattan abdiin qabu subfields of psychology fiildiiwwan psychology dha jechuudha research methods in psychology maloota qo'annaa yookaan barbaadiinsa isaa jechuudha brainstorming question is that brainstorming question jechuun gaafii akkamii wantoota sammuu namaa jechuudha akka isin yaada adda addaatti yaaddu jechuudha kagodhu yaada jiruuf keessaa qaba brainstorming goggaan brainstorming jechuun sammuun namaa yeroo fakkeenyaaf wanta gaafattee gamanattis utaaltee gamanattis babal'attee kana akka dhoohinsa wayii jechuudha dhoohinsa tokko fakkeenyaaf amma boombii yaadni kun amma etymology jira hiikaa etymologytiin hoggaayaman jechuudha brain jechuun sammuudha storming jechuun dhoohinsa wayii jechuu dandeessa jechuudha light storming jira mana fakkeenyaaf bakakkaadha akka ayitingi bakakkaa jedhama bakakkaan maal jechuudha dhoohinsi isii dhootu dhoohinsi kun yeroo dhoohu adda facaa sababa sana kan jedhama yaada sammuun namaatis gaafa akshin takka keessa yoo qabu gaafiin takka gaafatamtu maali yoon tun ta'e turraa kan ka'een akka fakkeenya waa dhoowwaa faca'uu lafa kanarratti sammuu yaadni namaa jechuu faca'ee badee bal'atee barbaade waan takka jechuudha brainstorming jechuun etymology isaa jechuudha hiikaa originaalii jalqaba meaning isaa etymology isaa hoggaayinu bifa kana jechuudha what comes to your mind when you hear about the word psychology kana maaltu sammuu ta'e yookaan yaada keessa dhufa yeroo jechuma psychology jedhu kana dhufte dhageessee jechuudha have you ever heard about read or listening to anything related to psychology takkaani beektaay dhageessee jechuudha waa'ee dubbisa yoo qabu waa dhaggeeffachuu yoo qabu dubbisuu dhaggeeffattee takkaa'uu dubbistee jechuudha wantoota hooma fadhe haa ta'u wanni hojii waliin dhufeenya qabu jechuudha psychology wajjin ni beektaay yaa yoo beektan yes yoo hin beekne noo jettanii deebisuu dandeessanii what do you expect from the course in psychology mal course psychology kana keessa maal eegdaati definition of psychology and related concept what does it mean let me make it bigger hidinidha dhokatudha yeroo concepts I don't know hidinidha dhokatee jira hiikuma isaati jechuudha hiikuma isaati let's move on
psychology. Jecha lamarraa dhufe psychologynis jecha psycho fi logy qajoorraa jechuudha. Psycho means mind or soul jechuudha. Soul. Logia jechuun ammoo study jechuudha. Science knowledge jechuudha. Psychology jechuun bakka jecha lamarraa dhufe jechuudha. Psych jecha yoo fi logia. Psyche and logia kayo. Psyche, mind or soul kayo. Study, science, knowledge jechuudha. Mo logia jechuudha. Discourse markers is represented by tanane jechuudha. Greek alphabet da. No, it's Greek alphabet was defined. Definition failed. Science of soul, study of mind, science of conscientiousness, concept of mind, conscientiousness were narrow and lack clarity. Clarity jechuudha. Clarity yani dubbisan jirra. Nature of soul could not be defined yet. Meaning of psychology. What does it mean? Psychology means what does it mean? What psychology wanted man psychology? The science of human or animal behavior or mental process. Adimsa hala jechuudha. Hala nama yookaan mental yoo sammuudhaan jechuudha. Waan sammuu hojii walitti dhufeenya qabu jechuudha. Mentally jechuudha. Definition has 3 basic elements here. Definition is qaba. In this, psychology is a science. Psychology deal with behavior. Psychology science yojin. Psychology yojin science jechuudha. Psychology wanni inni qo'atu waa'ee behavior waa'ee amalaati. Psychology study mental power akkasumas illee sammuuwwan sammuutti walitti relate ta'u jechuudha. Adeemsa saniitis kan qoratu ta'a jechuudha. Psychology is psychology jechuun science of behavior in the mental process jechuudha. Karaa gabaabaa gaayita. No, element is psychology is science. Psychology is a science. Psychology deals with behavior. Deals with jechuun study jechuudha. Deals with study about the behavior jechuudha. Amala yoo haala namni isa haala nama sanii jechuudha. Nama tokko yoo waan sanii. Nama qofa osoo hin ta'in haala waan sanii jechuudha. Psychology deal with behavior. Psychology study mental process. One somewhat psychology science of behavior and mental process. What does it mean? Psychology is a science of behavior and the mental process. What does it mean? Psychology means a specific way of asking and answering questions. Any action that is observable and thus recordable. Internal experience such as sensation, dreams, thought, and the feelings. I guess systematically observe and record behaviors. Use scientific patterns to test their assumption. Scientific pattern one that scientific patterns. Wanti scientific dan jechuudha. So gasiin so akkanumatti yaadan osoo murteessu hin ta'in akkanumatti predict osoo godhuu hin ta'in akkanumatti yaadeetu murteessu osoo hin ta'in scientifically fayyadamuudhaaf yaala jechuudha. Developed price carefully and a reliable instrument to study human behavior. Any activity or action an
animal does wanti fete guyyu guyyaan gaggeessan isaa ta'u action yookaan gocha fedhe haa ta'u gaggeessan jechuudha animaliin jechuudha which could be observable waan mul'atuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf speaking, jumping, eating, two people kissing, goodness, a baby crying, sneezing, malva speaking dubbachuu, jumping utaaluu, eating nyaachuu, namni lama wal dhungachuu, baby crying daa'imni iyyuu, sneezing haxxifachuu fi kan kana fakkaatan jechuudha. Isaan kun hundinuu waan observable waan mul'achuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma speaking gaafa dubbattu amma dubbachaa jiru kana observable jechuudha waan mul'atu jechuudha. Jumping yeroo utaalu fakkeenyaaf utaaltan waan mul'achuu danda'u. Akkasuma eating yeroo nyaattu eenyullee nyaatu waan mul'achuu danda'u jechuudha. This is observable kan laalanii hubachuu danda'amu jechuudha karaa biraatiin. Two people is kissing namoonni lama yeroo wal dhungatan kan mul'achuu danda'u. This is observable clearly ifatti jechuudha. Kana fakkeenyoon inni kaaseef yaalaa ture. All the internal convert activity of our mind such as thinking, feeling, remembering or internal in keessa keenya jechuudha. Cover activity wantoota afanii argamu jechuudha. Cover godhee jechuudha cufee yookaan haguugee argamu jechuudha. Of our minds sammuu teenya yookaan yaada keenya jechuudha. Such as yaadu feeling wantoota takka dhagahamus miira nama dhagahamudha. Miira wayii jechuudha uma fedhe haa ta'u remembering yaadachuu. All forms of mental activity related to cognition. Wantoonni mental activity eenyu hojii walitti dhufu cognition hojii walitti relation qabdi jechuudha. Such as knowing, comprehending, thinking. Comprehending, thinking, conceptualization, remembering knowing, beego, comprehending, thinking, conceptualizing, remembering. Wantoota yaadaan beekamu tokko conceptualization many similarity exist between animal and human. Wantoota nama wal fageenya namaa jechuudha. Nama animalii fi nama gidduu jiru jechuudha. It will be unethical to study human beings in a controlled laboratory. Laboratory to'atamtu yookaan eeggamtu taate takka jechuudha. Bilisaa taate jechuudha. Yookaan wanni siidhaan eeggamee jechuudha. To'atamtee guutuun siidaa jechuudha. Kan achi keessatti qoratan taa'e jechuudha. A number of experimental factors like minimum costs for studies on animals. Kana fakkaata jechuudha. Hiikaan psychology. Goals of psychology. Waali wanni ijoon jechuudha. Main wanni jaannoon jechuudha. Kaayyoon akka kaayyootti inni psychology kun fayyadu jechuudha. Description heettee jechuudha ibsa keessaa jira. To observe behaviors and describe. Use observing the behavior and noticing everything about it. Fakkeenyaaf observe godhu behavior yaadasa noticing yaadattee jechuudha. Anything about it waa'ee waan sanii. It is a search for answers for questions. Kunis waan barbaadamu jechuudha. Gaafii jechuudha. Maali? Deebisuudhaaf jechuudha. Gaafii deebisuudhaaf kan gaafate kan barbaadamu jechuudha. What's happening? Maaltu uumamu jira? Kajoo. What does happen? Eessatti uumamte? To whom? Eenyuratti? Under what circumstance does it happen? Haalota akkamii keessatti wanni san uumamte? Gaafiiwwan akkanaa tokko danda'e jechuudha. Explanation. Why did this behavior occur? Maali amalli kun maaliif uumame? Maaliif jiraate? Why is happening? Maaliif uumamaa jira? Trying to find reasons for observed
behavior yaaluu jechuun maal godhuudhaaf sababoota mul'atan irratti hundee haalota san kan ittiin hubachuudhaaf jechuudha. Helps in the process of forming theories of behavior. A theory is a general explanation of a set of observation or facts. Goals of psychology. Prediction. Wanta gas gootee jechuun prediction hoggaa goonu jechuun waan tokko kan fuuldura tilmaamtu yookaan raagdu jechuudha. Akka raagu wanta kana kanatti raagdu kan jechuudha prediction. Speculate what will happen in the future. As I said, as I told you before, your course said speculate what will happen in the future. Fuuldura maaltu ta'uumama jettee speculate gootaa jechuudha. Determining murteessa what will happen in the future. Fuuldura maaltu ta'uumama. Will it happen again? Ganammo eegoon san uumame fuuldura akkasiin uumama hayyoo jechuudha. Control. Extra control over it. Exert control over it. Wanta tokko ka to'atame jechuudha. How can it be changed? Akkamitti jijjiirama? Modify or change the behavior from undesirable to desirable. Akkamitti modify goona? Akkamitti isa san ol guddisna? Akkamitti jijjiirra? Behavior amaloota san bakka fokkotaa yookaan jaalatamaan taane tokkorraa amala jechuudha. Jaalatamaan taane tokkorraa jaalatamaa haa ta'utti godhuudhaaf jechuudha. Undesirable and to desirable jechuudha. Not desirable to desirable. Wantoota namatti fudhatama hin qabne jechuudha. Yookaan namni ittiin gammanne jechuudha. Not comfortable to everyone. Wantoota galatee nama hin gammachiisne eenyullee jechuudha. Sanirraa akkamitti wantoota akka nama gammachiisaniif behavior yookaan amalli san akkamitti akka namni hundi jaallatu jechuudha. Godhamuu hin danda'a. Wanta nama hin jaallachiisne sanirraa akkamitti akka nama jaallatu yookaan namni jaallatu san tolchuu hin danda'ama kajechu. Pseudo-psychology. Pseudo-psychology jechuun unreliable approaches that don't use scientific method. Pseudo-psychologies jennuun kun waan dhugaa hin taane tokko jechuudha. Wal approaches walitti qabeddu waan dhugaa hin taane that hakam don't use scientific method. Wantoota scientific method hin fayyadamin jechuudha. Wow, experimentally gadi engaging with scientific method akkuma gadi beektan scientific method with reasoning akkasumallee with wantoota beekamaa ta'e jechuudha. Sababa hojii waan keessu jechuudha. Example, astrology tries to relate personality to movement of stars. Astrology kun warroonni astrology dha jechuudha. Maal godhani personality namummaa jechuudha. Namummaa akka socho'an wajjin relate gooti jechuudha. Urjiilee wajjin jechuudha. Palmistry reading a person's character from the line on their palms. Palmistry kennuun kun nama tokko amala isaa jechuudha. Namummaa isaa san lines on their palms. Sararoota jira harka keenya kana gama keessaa jechuudha. Palms hoggaa jiru harka shanicha jennaan egaa shanicha gama keessaa kanaan jechuudha. Palms yaani gama keessaa kana sararaa jira jechuudha. Sarara qaba namni hundinuu adda adda qaba. Sanirraa amala namaa kana murteessa jechuudha. Akka warra palmistry jechuudha. Sarara adda addaa kana qaba. Palmii hoggaa jennu na hubattan yaada. Let me try to show you.
No, amma kun harka namaa as keessa sararraa jira. Sarara adda addaatu jira. Namoonni hundinuu adda addaa qaban jechuudha. Sararoota as keessa jiran san lakkaa'aniitiin laalanii jechuudha. Laayinii sarara fakkaatu jira as keessa. Palmis jechuun harka gama kanaa jechuudha. Gama keessaa kana jechuudha. Asirra sararaa jira. Sarara san lakkaa'aniitiin amala namaa achirraa wanni godhanii jechuudha. Palmis kun jechuudha. Kaaraakterii isaa jechuudha. Achirraa wanni godhanii. Achirraa namni kun akkanaati akkasiiti yaanii sarara san laalanii murteessanii jechuudha. Amala kana qaba namni kun nama akkanaati yaanii sarara saniin murteessanii jechuudha. Okay, follicology. Personality characteristics are related to hair color. Kunis follicology kennuun kun qalamoota yookaan bifoota rifeensaatiin walirratti relate walitti dhufeenya qabu jechuudha. Rifeensa namni kun nama kana rifeensa kana qaba. Kanaafuu amalli isaa akkana jedhanii kan murteeffamu jechuudha. Nawwattan jechuudha. Psychology in the media. Goals of psychology. If you now choose abusive partners because your father was abusive, we can assume you will choose another abusive partner and can therefore intervene to change their negative behavior. Okay, abusive partner filattee jirta ati maaliif filattee sangoonni filattee abbaa keetiitu abusive dha. Abusive partner yoo nama badaa jechuudha. Gadee nama lolu jechuudha. Harassment or insulting nama arrabsufaa jechuudha. We can assume kana yaadu dandeenya. You will choose another abusive partner and can therefore intervene to change their negative behavior. Something negative is an jijjiiruudhaaf kan ittiin qabsooytu jechuudha. If we now you choose abusive partner because your father was abusive, we can assume you will choose another abusive partner and can therefore intervene to change this negative behavior. Negative wantoota barbaachisaa hin taane amala badaa waan qabuuf kana godhuudhaaf ittiin walitti mormuu dandeessan jechuudha. Wal jidduu galtanii akka amalli san jechuun jijjiiramu positiivitti jechuudha. Positive behavior akka ta'u ittiin godhuudhaaf yaaltanii ittiin qabsoofitanii jechuudha. Ittiin mormitee jechuudha. Historical background in a major perspective in psychology. Where does history of psychology begin? Is history psychology when did psychology emerge as a science? I can't tell science when yomi what is school of thought? هذا من برمسا هذا برمسا خمي هذا من برمسا يجو خمي تدو يادي يجو ما يادي What is called of thought يعني سامع لي يجو. What are the school of thought perspective in the development of psychology? Historical relative illee kallattiin kan murteessa jechuudha. Kallattiin kan jechuudha. People assume that psychological problems were caused by evil spirit. Wantoota shayitaanaa walii godhamu yaadan jalqabanii namoonni hedduun jechuudha. Psychological rakkoon psychologiidha. Uumamu jechuudha. Maaliin shayitaanani Satan to allow those spirits to escape from a person's body. Ashanti healers chipped a hole in patient's
school a procedure called therapying. Therapying. Kana tolfatan jechuudha jarra ni duraanii jechuudha. Isa sanarraa fayyuudhaaf jechuudha. Shayitaana wanni sanarraa fayyuudhaaf yookaan recover ta'uudhaaf fayyaa isaanii ta'uudhaaf spiritual escape godhuudhaaf isa san jechuudha. Nama achi keessaa baasuudhaaf shayitaana san nama san keessaa baasuudhaaf jechuudha. Shanti ilaris warroonni duraanii jechuudha. Fayyisan jechuudha hall jedha. Ni qotanii boolla in patient's school sammuu qafoo sammuu gubbaa tana keessatti jechuudha. Haguugduu sammuu tana school wajjaaniin scrum price ni jaaniin. Procedure called tapping. So the one is procedure in adeemsisaa jaasan tapping jedhama. No kuma asirratti mul'atu uraa kana kana godheen jaa uraa xiqqishoo jechuudha. First now surgery was probably I think is unreadable. Mul'atu. Yeah, been is a correct. Mul'atu. Okay. Let's jump on it. Historical route. Early Greek philosopher. Warri durii jechuun warri Greek philosopher ni saayinsii philosopher warri sirra philosopher ta'e jechuudha. John Locke. Children were born with minds like blank slate yookaan tabula rasa. Their experience determined what kinds of adults they would become. Isaan sana yaanni isaanii san akkamitti akka isaan guddatan illee akkamitti akka maal guddinni isaanii maalitti akka dhufu yaanii yaadanii jechuudha. Plato and Irene Descartes. Some knowledge was inborn in humanity. Wantoonni tokko tokko inborn idha nama keessatti jechuudha. Psychology and philosophy shaped the form of early psychology. Jalqabarratti warra psychology form godhanii jechuudha. Historical roots kayyoo kana at least 9th century jechuudha. Jarraa godhaas galaffaa formal beginning of psychology as a scientific discipline. Discipline qabatee jechuudha. Akka saayinsii kaafayyee kan jalqabe psychology bara jarraa godha sagalaffaa isaa jabara 1879 William Wundt nama jedhamu established hundeesse the first laboratory at Leipzig Germany keessatti jechuudha. Leipzig German keessatti kan qopheesse father of modern psychology jedhamee beekame jechuudha. William Wundt nama jedhamu father of modern psychology. William James Wolfe setting up his laboratory in Cambridge, Massachusetts. Keessatti hundeesse jechuudha inni setting up jechuun hundeesse jechuudha. Set up. Hiika contextual meaning as keessatti jechuudha hiika galumsaa fayyada. Schools of psychology. When psychology first emerged as a science, akka saayinsii yoom psychology kun tole yookaan uumamee yookaan barumsa keessa galee barachuun eegalamee jechuudha. Akka saayinsiitti qabamee jechuudha. The debate mormiin turte jechuudha. Wal mormuun turte san over how to describe and explain mind and behavior began. Akkamitti akka ibsanuu fi akkamitti akka isa sana jechuudha. Mind isa sammuu isaa yookaan yaada isaa jechuudha. Behaviorally akkamitti akka amalli san ibsamu jechuudha. Kam jalqabamaa. Represents the major theories within psychology. Psychology keessatti kan ittiin teoriin isaa jechuudha. Majoriin isaa
bakka bu'ee jechuudha. Represented strong difference here. Akkasumas illee garaagarummaa isaa jechuudha bakka bu'ee. What psychology should study, how to should do it, and what causes behavior. Yo, psychology of school of psychology da. I think this is unsayable. Let me make it bigger. Humanistic scope, existential scope, structuralism. Functionalism. Level. Kana fakkaata jechuudha. School of psychology yeroo schools of psychology yoo kana tokkoon kan gadi sanatti ibsamu ta'a. Yeroo itti aanu kan laallu ta'a. I think it is enough for today. Class dismissed. Thanks a lot to listening me with your patient of Sagavatani. And give it to the good Dagatoma. Have a wonderful time, yeroo gaarii qabaadhaan isin jira. Nagaan tura. Repeatedly. Yo, yeah. 1, 2, 3, row. Yo, yeah. From African fast learner. Thanks a bunch.